Harka fuunee akkam jirtu hordoftoota keenya kuni barnoota teekinooloojii afaan oromootiin Afrikaa Samsiin garraa isin qaqqabudha. Egaa hordoftoota keenya barnoota keenya kan har'aa keessatti akkaataa iccitii bilbila keessan nama laaluudhaaf yookaan immoo daawwachuudhaaf yaalii garaagaraa bilbila keessan irratti taasise karaa salphaadhaan ragaa qabatamaatiin akkamitti akka ebaluu isaa beekuu dandeettan isinitti agarsiisa jechuudha. Duratti warroonni gama Afrikaa Samsiin haaraa dhuftan chaanal Afrikaa Samsiin akka sabskiraayib gootan isin gaafadha. Akkasuma immoo viidiyoo keenya kan daawwattan laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Gaafii fi yaada qabdan koomantii fi gara keessaatiin nuuf dhiyeessaa. Tole gama barumsaatti yogguu deebinu ammoo jechuudha. Appilikeeshina tokko nu barbaachisa. Appilikeeshina kana diskiripshinii viidiyoo kanaa jala isinii kaa'a. Akkasuma immoo pileestoorii keessan irraayis ni argattu jechuudha. Egaa faayidaan appilikeeshina kanaa jechuudha baay'ee waan bareedaadha. Appilikeeshina keenya qulfii yookaan immoo sukuriitiidha. Sukuriitii nuuf taasisa yookaan immoo nuufidha jechuudha. Inni hidhannaani yogguu appilikeeshina keenya hidhannu jechuudha. Namni appilikeeshina nuti hidhanne fakkeenyaaf feesbuuk haa ta'u, meesenjara haa ta'u, iimoo, waatsaappii wantoota garaagaraa haa ta'u jechuudha. Yogguu nuti hidhanne jechuudha. Piinkoodhi piinii nu hidhanne yookaan immoo sukuriitii nu ittiin hidhanne san jechuudha. Yoo dogongoree itti naqe yookaan immoo itti guute jechuudha. Maal godha appilikeeshinii kun suuraa kaasee lafa nuuf kaa'a jechuudha. Kanaafuu baay'ee bareedaadha. Karaa salphaadhaan ebaluu bilbila keessan fuudhe yookaan immoo nama bilbila keessan fuudhe sanillee karaa salphaan beekuu dandeettu jechuudha. Tole egaa appilikeeshina kana buufattanii yogguu xumurtanitti maal gootu al tokkoof appilikeeshina irratti ni tuqxu. Erga al tokko ofirratti tuqxanii haala kanatti isinii baname maal gootu sukuriitii yookaan immoo koodii hidhachuu ni barbaaddan san ni guuttu jechuudha. Ammas deebitanii guuttu. Okay. Anammaa guutu tokko, lama, sadii, afur. Ammas tokko, lama, sadii, afur. Tole erga haala kanatti si'a lama lakkoofsa bilbilaa dhiifama lakkoofsa koodii hidhattanii jechuudha. Si'a lama haala kanatti itti guuttanii booda maal gootu isiniif banama kun beeysa kakkanaa kun yoo isin dhufe irraa deebitu jechuudha. Haala kanatti isiniif banama jechuudha. Haala kanatti yogguu ni baname maal gootu okee gootu jechuudha. Sana booda alloo ammas okee. Sana booda appilikeeshina kana hayyama kennituu fi sana booda erga haala kanatti hayyama kennitaniif booda duubatti deebitu. Ammas duubatti hayyee haala kanatti appilikeeshina isinii fida. Appilikeeshina hidhachuu barbaaddan san sukuriitii ni godhattu jechuudha. Fakkeenyaaf feesbuuk kana jechuudha. Haala kanatti sukuriitii feesbuukaa hidhee jira jechuudha. Sana booda lakkoofsuma duratti guutan tokko, lama, sadii, afur hayyee maal godhaa okee godhaa jechuudha. Tole haala kanatti sukuriitii feesbuuka kiyyaa hidhadhee jira yookaan immoo feesbuuk kiyya sukuriitiin hidhee jira jechuudha. Kanaaf jechuudha feesbuuk kiyya amma yoo deebi'ee ilaale jechuudha. Feesbuukni kiyya maal na gaafata? Koodii san na gaafata. Koodii san yogguu itti naqate jechuudha. Yoo dogongora itti guute yookaan immoo akka nama biraa ta'e dogongora itti guute karaa hin taane itti guute jechuudha. Maal ta'a jechuudha? Suuraa na kaasaa jechuudha. Fakkeenyaaf ilaallu. Kun akkuma isin agartan dogongora itti haa guutume. Tole okee godha. Sana booda kun naaf hin banamne amma appilikeeshina san irra deemee ilaalaa jechuudha. Suuraa na kaasuu fi na kaasuu dhabuu isaa.
appilikeeshinii isa kana. Sana booda koodii isa sirrii duraan hidhattanii san itti guuttu jechuudha. Tole 4 sana booda okay godhaa jechuudha. Ammas deebi'ee maal godha? Okay godha. Sana booda haala kana isin keessa open gootu jechuudha. Sana booda itti guutu. Amma okay gootu jechuudha. Tole haala kanatti isiniif banamaa jechuudha. Egaa haala kanatti isiniif baname maal gootu? Kunoo tokko isin agartan kana iddoo kaameraa kanarratti ni cuqaaftu jechuudha. Kunooti suuraa na kaasee jira. Fakkeenyaaf nama suuraa kiyya kana kaasee jira jechuudha. Haala kanatti fayyadamuu dandeettu. Qabatamatti dhibbatti nama bilbila keessan fuudhe to'achuudhaaf yookaan immoo beekuudhaaf appilikeeshinii kana yoo fayyadamtan nama security bilbila keessanii yaalii taasise sirriitti beektu isin jedha. Tole barnoonni keenya kanarraa kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti.